Maaliif ta'es hin beeknu ani waggoota akka takka dhibaa. Maaliif magaalaan Oromiyaa qoftiin federaala taatiidha? Bakka biraa maaliif federaala hin taane namoota adda addaa bakka jiran ni jirti. Sunilleen gaafii addaati. Kan lammataa wanni na rifachiisu nuyi amma kaateetuma Oromoo Finfinneen kunilleen yoo akka Oromiyaatti silumaafuu kililuma Oromiyaa keessa jirti ta'u Oromiyaallee taate faayidaan nuti addatti ummata Itoophiyaati alatti irraa argannu hin jirtu. Hundi dhufeeti ka kophee xaragurraa jalqabi katti shuumamutti hundi asuma keessa jiraata. Maaliif maqaan tokkicha kun nuu quudhuu dadhabameedha? Wannummaan Oromoo hoggaa ka'u maaliif biyya kana keessatti magaawwan biraa keessaa maaliif akkana taa'aadha kan hin gaafadhu. Akkamitti yoo obboleeyyummaa kana wal dhiheessina osoo ati na dhiibdu akkamittiin ansitti dhiyaachuu dandayaadha. Recognitionni maaliif hin jiraanneedha. Lafa keenya malee lafti maqaa hunda jijjiiranii waa hunda akka fedhan godhan hin agarre biyya tana lafa Itoophiyaa tana keessatti. Bakka takka takka akka qorichaatti yoo taate malee al tokko tokko maaliin ja'a seeteen amma fakkeenyaaf kolonii waan jaanii jira. Dhukkubni hoggaasi dhukkubu simtama qaba waan sedda dhagayamu. Amma wanni koloniin godhu maali? Maqaa lafaa jijjiira, maqaa amantii jijjiira, maqaa namaa jijjiira. So exactly sani waan as keessatti argitu. Kun it shouldn't be that way. Amma Meeksikoo jechaati Piyaassaa jechaa afaan Xaaliyaan Meeksikoo jechuun kaan jechaa you name it. Maqaa biyya alaa fiddeeti yaamteeni ugaa maqaa Oromootiin Finfinnee jettu maaltu nu aarsa? What went wrong? Maal kun si dhiba amma Kazanchis jetta. This is Italian word. Yoo maqaa abbaa biyyaa lafa kanaatii waamte maqaa Gambeellaatii yoo waamte maaliif nama aarsa? Maqaa Sidaamaatii yoo waamte as keessa maaliif nama aarsa? Leave alone mee Oromoo abbaa lafaa abbaa biyyaa dhiisii. So wanni kun dhaabbachuu qabaadha. Fuula duraas walitti nun firoomsu. Seenaan biyya tanaa seenaan dhugaa barreeffamuu qabdi. Yoo dhugumatti nagaan wajjin jiraanna kan jennu taate. We're not seeking for a revenge. Gadoo bahuu fi miti. Wanni dur darbe kan godhee fi kan irra godhames darbee jira. Saniimi hogguu namni dhufee waa takka illee sirra hin geenye jette haareettis jalqabsiisa waan san. Because you start not to trust this person. Akkamittiin fuula dura wajjin tarkaanfadhaa. Kanuu sannaa amane. Amma hogguu takka takka ijoollee wajjin haasawnu maal kaasan seete akkuma haasawaatti sin kaaftaniif hin kaasan maantana. Kunoo warri adii fi gurraachi kana jira. No. Adiin wanni akaakoon kiyyee godhes sirrii miti je'eeti barreessee seenaa isaaniif sallafa kaa'ee fi ilma namaati waliin teessee wannidha. Arra waan akaakoon kiyyee godhe ani itti gaafatamuu hin qabu. Yoo waan akaakoon kiyyee godhe start falmuu jalqabe immoo I'm accountable. Anaatu bakka saniif buusee jechuudha. Amma namoota tokko nan argani. Ani abaluu, ani shanyii abaluutii, ani kana ja'a. Namoota waan kanaan madaawee jira. So akkamitti namni kun nama kanaa wajji firoomuu dandayaadha. So reconciliate godhuun maali? Barbaachisaadha. Ilmoon namaa akkuma reefu jennee hogguu xalaata ta'ee hin jiraatu. Biitti kuni biyya nama hundaaf geessu cinaa Afrikaatiif ni geessi. Yoo irratti ka'anii hojjetan taate yoo dhugumaan kan jiran. Ammoo amma booda it's not only Oromoo. Shanyiin takkallee nu takkaa gattaatee biyya tana keessatti bitamtee jiraachuu hin dandeessu. It's over. Wanni yeroo isaatii wajji deema. Wanni gaafa jarri as keessatti akkas godhan san addunyaan hundi waan akkasii godhaa turte. Komunizimii fi sooshaalizimii dhufe. Dimokiraasii. Wanni yeroo san keessa deemaatis yeroon san bakkuma takkatti amma time for democracy, equality, majority lead, minority respected. Kuni duratti addunyaa tana minority bulchaa ture. Maaliifi warra minority tu addunyaa geggeessaa fi namoonni minoritiin akka addunyaa tana bulchan barbaadan. Namoota minority for two reasons they're looking for. Tokko akka fedhanitti ajajuu danda'anii itti garagaluu hin danda'an isaanummaanuu jechuudha. Kan lammadaati waan fedhan isaan ajajuu danda'an goosisuudhaaf. Yeroo itti kaanitti abaluu sikkaafnaa jenju. Yeroon san amma darbee jira.
yeroo nammaan tana yeroo namni qabsu qawweetti fudhatee warri kutuu miti. Yeroo namni yaadaan itti wal amansiisu hayni kiyya kana je an takka namarraan dheessine anamma I talk to a lot of people as a person ani ummata ishuu waliin qabnu tokkollee irraa dheesseen beeku gaafuma biyya alaa TV irra dhiyaadhu sanu hoggaa restooraantii sana dhaqee nyaadha wajjin teenya ni haasofna akkana jettee jaan kanaafin kana je diibilif waa hundatti rakkoon nuti qabnu maal seetan maantan keessattuu rakkoon nuti qabnu namoota akkanumatti osoo Oromoon beekin Oromoo irraa sodaatu jira. Foobiyaa addaa ta Oromoo irraa qaban. Wajji wal teesseeti waa 10 irratti wal taata. Haga 10 waliin dhufna. Tokko irratti lakkii wanni kun akkanaa miti jetta. One against 10. Tokkicha sanii jecha kurna kana hunda kaansel godhaa jechuudha. So osoo waliin ta'in addaan baata. It shouldn't be that way. Kanaaf dubbiin Oromiyaas ka Finfinnees ka Dirreedawaas ka biraa kanuma keessa ilaalamuu qabdaadha wanni ati jettu ati. Absolutely. Haqa keenya recognize godhuu qaban.